Oggaa tokkoo fi jaagaa fasheen kun guutu inni kun kanuma dhalate argine. Inni lammaffaa kanuma dhalate argine waan nama dhibu keessa. Ganama guyyaa guutuu karachaa tolleedhaanii galgala sa'aatii 4 ta'eera yeroon kuni jechuudha. Bishaan kana gaafa obaasu jaartiin dura halkaallee itti qatanii maankas itti qatanii ilkaan addaan qabattu ture. Ganama ka'ee motora koo kaafadhee bakka hojii gaafa naqu tokko natti dhufee kottu meeyatii naan jedhe. Naan naqee amma booda naan jedhe amma si biratti naqeetti nama kana hojii kana ijaan mil'attee anatu ija si balleessan jedhaanii naan jedhe. Ani maqaan koo Shibbiruu Biraanuun jedhama. Iddoon jiraadhus naannawuma kana. Ani gabaabumatti dhugaa baatii gurguddoo sadiin qaba. Lafa kanatti Waaqayyo waan guddaa naaf godhe. Inni guddaan karaa hojii kootiin baay'ee bakka akka hin jirretti qorama. Baay'ee na rakkisa. Hojiin kun kan na rakkisu harkuma namaadhaan malee namuma malee nama walii galuu dhabee waan namaa fudhadhee miti. Gaafan kana jedhu iddoon dura hojjechaa turetti namoonni narratti kaanii na himatanii na kassasanii dhiisee fi hin deeme laficha sana. Dhufeen iddoo biraa gaafan argadhee hojii itti gale jedhee hojii jalqabu kan san caalu lolli natti hammaate. Lolli kun gaafa hammaatu waan godhu wallaaleen bakka ijoolleen yoo aaran ijoolleen hojii hojjetan hin aaru baay'ee aaru. Namni maaliif nuuyyuu hojiidha jennee kan hojjennee bullaa jirra. Maaf dhufee namni asitti nu cinqaa yoo ofirraa dhooguu hin dandeenye ta'e hojii kee dhiifnee deemna hamma naan jechuutti gaane. Amma guyyaa tokko nan yaadadha ji'a 4 dura natti fakkaata. Aareen itti dhiise karii ekonomii kootii mallaqni tokko harkatti nafne sababa hojii dhaabaa itti deebi'uun haga ulfaatu biyya kana keessatti miti echattuu hin beekamu. Bakka waan itti sochoosus dhabeen caluma jedhee gaafa tokko nan aare bakka isa macarashaa aareen motorri wayiin harka jirti motora kana gurguree iddoo biraa soqee too hojii kana jabeessee hojjedha malee namoota kana afaan ol dhabuun narra hin jiraatu. Nama afaan ol dhabuun ulfaataadha. Waan jedhu yaadeen aareetti dhiisee odumaan bakkuma hojii koo kana taa'u sagantaan roobidha guyyichi achii ka'ee tan akkana addabaabayii kana dhufee qursii nyaadhadheen deemaa jira. Sagaleen dhaga'ee asii lallabu. Waldaa kana saniin dura gaaf takka bichaan dhufee innuuf waldaa kana dhufee yuun beeku. Guyyicha sana dhufee tan duuba sana taa'e. Gizeen dhufu kana maal jechaan dhufe waan nama dhibu sila akkam gochuun qaba maaltu ta'uudhaaf deema wannumti na rakkisu kun maal inni karamitti deemaa jira tokkoffaa kisaraan jira lammaffaa hojiin koo miidhamaa jira maal gochuun qaba hiriyootan qabu duukaa mari'adheeti hin danda'amne akkam gochuun qaba jedheen sodaachaa dhufeennaan raajiin na kaasanii kottu meeyatii naan jedhani nan ka'ee maaltu ta'uudhaaf jira garaman deemaa jira jettee gaddaa dhufte yaaddaa dhufte naan jedhani eeyyan dhuguma karam akkan deemu wallaaleen jira hojiin harka dhaabbatee jira sochoosuuf hin dandeenyeen jedheen innaan raajiin wannumti ta'u tokko iyyuu hin jiru siif ta'ee yeroo dhiyoo keessatti siif ta'ee inumaa hojii sanuu babal'iste na galateeffatta siin jedheera Waaqayyoo naan jedhe kanaaf mee Waaqayyoon na galateeffadhaa Gooftaa Yesuusiif galata guddaa ameen innaa jedheen bakka gammadee asii bahee gaafa naqu dura ijoolleedhaan jabaadha isin jedhuun bakka nan aara waan ta'eef isaanumattu haasa'uun barbaadu. Ka'een dhaqee jabaadha bakka homaan ta'u bakka simintu sin buufna hin hojjettu akka barbaadanitti hojjettu yaadda inaatis hin jira hojjedhaannaan amma inni tokko keechaa hin aara baay'een jaaladhasi hojiis garaadhaan hojjeta. Shibbiruu naan jedhe ani kana booda hojii kana nan hojjedha namittiin kun garuu bakka kana dhuftee natti dubbannaan akaafadhaan kukkuta naan jedhe. Akkamitti nama kaafadhaan kukkuttaana idaatti nagalchitaa waan hin taane kuni mee obsii tasgabbaayii Waaqayyo guyyaa tokko fidaan jedheen innaa zimuman jedhee deemeen yoon takka bulu guyyaa 3 booda natti fakkaata abjuu kooti naa dawwala mucaan kun naaf dawwaleeti maali nu rakkisaa jiru asitti hojii kana nu jette naan jechaa jiru naan jedhe innaanan qoyoomaa rakkoon qabu nan dhufaan jedheen waan an bira darbe tokko immoo raajiin gaafuma kana jedhu namootuma kana keessa immoo nama siif dubbatu siif kaasanaan jedhanii ture. Amma innaan halkan abjuudhaan
mucaan gaafa natti dawwalu abjuudha waldaa kana akkuma inni jiru kana ta'an bakkuma sanitti arge lafuma hojii sanatti inde mucaan maaliif natti dawwalee too namni nu rakkise naan jedha iddoon silaa iddoo charchiidha kuni charchii irra jira hojiin kiyyaa bakka kana jiru maaliif kana naan jedha jedheetani ganama ka'ee motora koo kaafadhee bakka hojii gaafa naqu tokko natti dhufee kottu meeyatii naan jedhe naan naqee nama baay'ee sodaatamu nama baay'ee kabajamuudha mee kottati hojiin kun keeti naan jedheen namni si rakkisaa jira dhaga'een jira amma booda naan jedhe amma si birattan dhaqeetti nama kana hojii kana ijaan mil'atte anatu ija si balleessan jedhaanii naan jedhe namichi kun jennaan ali maaliif naan jedhe naan qalladee laatarii amanuu iyyuu hin dandeenye bakka ashaa ta'uu ani koo bari sitti simuudhaaf yaadetan namaan maafan nama walitti buusaa dhiisee uuman deemadhee yaadeeyyuu jennaan namni tokko sitti hin dubbatu sa'aatii barbaaddu jedhu ciqaan qabu nama sitti dubbate qaama kamuu haa ta'u natti dawwalii naan jedhe jennaan nama san bira deemeti mee kana booda adeeni achi jaanuu laalte sinnii sodheen achitti si arguu miti ijumaan achi laalte sinnii sodheen namoonni sun egaa guyyaa gaafa sanaati jalqabe yoo maashinni dhaabbate maabiraatiin jedhee maashinnoo dhaabbate maaliif dhaabbate maal ta'e naan jedhanii naa bilbilu waan nama ajaa'ibu keessa maal ta'e maaliif dhaabdee naan jedhu eshi jedheen kanas waaqayyoon nan galateeffadhadheen dim jedhee amma kanumaan odoo jirru raajiin kaayii gabaan yeroo jalqabaatiif xat jedhee dhaabbateera inuman taaggalaa ijoollee hiriyoonni koo dadawwaleen isaanumti fe'u ani aare waan ta'eefi ji'a tokko asitti gabaan kee hin deebi'a hojii biraa dabaltanaan jedhani akkasuma naannoo qarshii 250 kan tilmaamamu hojiuma tokko keessatti hojjedhee argadhee maashina tokko dabalee maashina tokko kan turte lamaan godhadhee jechuudha kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha Gooftaa isa gargaaree qaba. Dhugaatti akkuma ni dubbate jecha ni dubbate tokko na ajaa'iba waaqayyootu dursee sanni keessaa baduu keessana ittiin baddu achiin baddu achuma kee anfereesii godhee tan sirreessa jedhee achuma moolisteen baatutti dabaltee maashinii biraa dabaltee dhaabdadheeni ji'a tokko gaafa ga'u maashinii kan biraatti dabalee sochoosaa jira. Isa inni baqachuu barbaade hafuurri qulqulluun dhaqee waaqayyo isa gargaaree isaaf dhaqee hojii hojjeteef. Isti warri amantan. Iddoo dhiistu moo iddoo isinii dhiisanii deemu? Iddoo naa dhiisanii deemu. Kun isinii ta'eera. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo baay'ee isa gargaaree ishii ergaa kee kan biraa. Inni biraa egaa kun saniin ta'ee hojii koo dhiisee namoonni birootu inuma kan waliin beenne qaama bakka inni jiraatu kan hin beenne. Dirree waan jiraadhaa simintoo mee namaafuu kenninaan jedhetti natti bilbilee naaf erga kumtaala 400 barbaade kuma isaa ta'u kenni namaafuu jedhee naa erga nan beeku namichi kun isan beeku ani araani koo qarshii 200 waan hin taane qabadhee jira akkamitti kana hunda natti ergitannaan isi rakkoon qabu hojjedhu rakkoon qabu abbaa feetee kenninaan jedha isa kanaallee namoonni hin beenne namoonni baay'een na gargaarutti ka'anii kanaafis waaqayyoon naa galateeffadha. Addunyaa waaqayyootu tuqeef. Ilaa lafa eebba isaa inni tuqeef beektu kan irraa beektu waaqayyootu tuqeef. Ameen. Warra isan beennes warra diina isaa ta'aniifis fira godheef waaqayyo. Ameen. Inni biraa immoo lafa kana ergasii nan dhudhufa guyyaa tokkos dhufeen duuba kana ta'a ture erguma sagantaan dhumuu ga'ee raajin na waameti hafuurri qulqulluun kadhadhuuf naan jedha hoodhu bishaan kana fudhadhuu galii mana bishaan kun lixu duutis rakkinnis lixu kanaaf bishaan kana fudhuu galii naan jedhan eshi jedheen amiin jedhee bishaanicha fudhee galee lafa hojii koottis naqeen mana koottis naqeen caluma jedhee gaafa tokko bishaanicha fudhee torbaniin booda natti fakkaata sa'a 3 booda ergan gara manaa galee namni dhufee balbala narratti kakka'e narratti kan ka'eeti mana zayitii dibataa qabdaa naan jedhe ay hin qabuun jedheen maali sila maaltu ta'e ture naan ay haadha tokko dhukkubaa naan jedhe achumaan ollaa dhagatii ta'eef nama guddaadha isaanii ka'een dhaqee faana dhaqee yoo naqu namni mana guute hin kadhatu amma oduman taa'uun oduma namoota faana teenyu kadhadhuun yaadadhe waa'ee bishaan kanaa yaadadheen qoy mee galeen deebi'aa jedheen biraa bahee gara manaa galeen bishaan waan nama dhibu keessa bishaan aayilaandii leetira gimmaasha kana lama moo maaltu lafa jira kanuma aduma manuma bitanne aayilaandiin mana kana bishaan sana danaa kennan immoo laayik jedha barreeffamni ishee gubbaa jiru barreeffamicha sallaaleen aayilaandicha kana yoo isheen kana natti kennisaate warra koo lakki kanaa miti jedheen tan isa kana fuudhee dhaqnaan namichi oromiffan beeku inni kadhatu kun tajaajilaa hin anatti fakkaata ይሄ ውሃ የገባበት ቤት ሞት አይገባበትም ተብሎ ተጠልዮበት ነው የተሰጠኝ ይሄን ውሃ አጠጣትኝ ጀደን እና ነራፉ አዎ ሞት አይገባም ጀደት ጃርቲቲ ቢሻን ኦባሴ ገናም ጉያ ጉቱ ከረቻ ጦለናኒ ገልገለ ሰዓት አፍርተየራ የሮን ኩኒ ጀቹ
bishaan kana gaafa obaasu jaartiin dura halkaallee itti qatanii maankas itti qatanii ilkaan addaan qabattu ture. Ilkaan ishee wal ciniinee jira. Gaafa bishaan kana obaasee mataa irratti naqu ija banattee harka addaan qabatte afaan addaan qabatte. Ameen. Yeroo kana bakka nyaata kennaa fedhanii nyaata nyaattee nagaadhaan raftee bultee jechuudha jaartiin. Waaqayyo hojii hojjeteera. Galateeffadhaa Yesuusin. Haaleluyyaa. Ameen. Inni biraa mooyyuu ani ganama hojiidhaaf muddamee hojjetaa galgalgaa waan hundan kennineefi lafa hojiin ture haroorraa kootiin gargar dhufne amma ol seente natti fakkaata dhuga baatii dursuu qabu boodatti hambisne gara kanatti odoo dhufte yeroo tokko isheen. Isti kottu lafa jirtuuti daqiiqaa xiqqoodha waan ta'eef. Daddafiti daa'ima gargaara daa'ima lama takka jira yaasu. Waaqayyo waan guddaa godheeraaf mee galateeffadhaa Yesuusin. Haaleluyyaa. Galanni isaa haa ta'u. Waaqayyo warra amanataniif warra garaa qulqulluu laphee qulqulluutti of kennaniif hojii hojjetaaf galanni isaa haa ta'u. Waan nama dhibu bishaan kanaa Waaqayyotu gaafa sanatti meeqootti akkasumatti kenniif naan jedhaa. Du'arraa deebise gooftaanii jaartii mangaagaa walitti hidhamerraa hiikee inni himtummaa amanee geessuunsaa kan nama garramu. Dubbii Waaqayyoo amanamaadha. Karaa tokkos karaa lama sin hojjetadha Waaqayyo. Galanni isaa haa ta'u. Isti dhuga baatii kee kana saafii kana immoo gabaabsiti. Inni kuni anaafaati warraa walitti dhufnee gara waggaa 7 akkanumatti ta'aa turre. Ijoolleen qabnu ture. Waggaa 7? Waggaa 7 guutuu akkanumatti ta'aa turre. Daa'imman qabdan. Daa'imman qabnu. Haa ta'u isa kanas kanan dhugaa ba'uu fi namni nuuf kadhatee namni nutti dubbatee miti. Waaqayyo godhe waan ta'eef dhugaa ba'a waan nama dhibu keessaa. Innaa inuma teenya isheen somaan dubbattu ani somaan dubbadhu. Mana yaallaa oo deemne haa gadameessaa xaragamu akkasaa ta'uu kaan jedhu gizee takka dhannee dhiifne bakka Waaqayyo akka godhe haa godhu jedheen caluma jedhee kanarratti yeroo sana gooftaan qabnu ture bara 2011 dura kara gooftaa dhufne erguma gara gooftaatu dhufne kara waggaa 3 teenye gara waggaa 3 teenye ishee duraa tana bara 2015 ji'a 11ffaa keessa arganne daa'ima tana. Waggaa 7 dhabdanii kaatanii? Waggaa 7 dhabnee kaanee jechuudha. Gizee kana namoonni baay'een firoottan keenyas namoonni baay'eenis baay'ee bakka dudubbatu ture. Maatii keenya keessattis xiqqoo wal dhabdee wayii jira. Isaan gooftaa dhiisatii gara na koottayi yoo sana furmaata argataa jedhu. Nuyi lakki gooftaa dhiifnee gara sin dhufnu hin jedhaan. Isheetti garuu nimuu isa kana abbaa koonnaan jedha isheetti nimu. Balaa kanaan abbaa kootiinis addaaf fagaanne amma 2015 ji'a 11ffaa ishee kana arganne gammannee inteenye waggaa tokkoo fi ji'a gaafa isheen kun guuttu inni kun kanuma dhalate argine. Inni lammaffaa kun kanuma dhalate argine waan nama dhibu keessa. Ji'a 7 gaafa guuttu isheenis ofirratti barte. Anis hin beeku isheenis hin beektu. Argame. Waaqayyo nama badhaasachuu akkasii. Kanaaf amma daa'ima kana isheen kun ji'a 7 inni kuni isheen kun waggaa 2 fi ji'a 7 waggaa 2 haamleen darbe kun waggaa 2 kana arganne. Innaa achirraa kanaaf immoo maatiin kun ikaayi Waaqayyo gaafa sisirreessu asitti waan sagalee raajiitiin dubbatame keessa wanni naaf bisee bira darbe tokko rakkinni maatii faana jirullee ifurama. Biyyaa naan jettanii ture bakka kanatti. Abbaa koo nama itti erga. Baay'ee amma yeroo kanatti beekamaadha. Gandarratti abbaa gadaa jedhanii abbootii amantii jedhanii jaartola mee galchanii nama wallole araarsaa jedhu. Isaan humtillee gaafa itti dubbatan inni dida ture abbaan kiyya kun. Hin barbaadu yoon kaadee nan danda'a ilma kiyya miti waan jedhee. Abbaa keessantu. Jechaa ture. Dhumarraa gaafa sagaleen kun asii dubbatamu nama ho'iitiif dawwalee maaf nu araarsitu maaf cal jettee laaltaa. Abbaan koo kun amma gara rakkinaatti deemaa jira dadhabaa jirasi maaf nu araarsitu jennaan namichi kun bakka koo inan gaafadhaadhee guyyaa 2 gidduutti gaafate maaloo haa dhufu waan waraaramuun barbaada jedhee jira naan jedhe. Waaqayyootu sirreessachiisa. Ameen. Jennaanani bakka ishee jedhee ka'een dhaqee nu araartani safaana sin araaramne kanaafis Waaqayyoon naa galatee. Waggaa meeqaaf gargar turtan? Biyaan waggaa 10 hin ta'a. Waggaa 10. Otoo walitti hin dubbatin. Abbaa kee wajjin. Otoo balbala tokko irra hin bahin waan nama. Waaqayyo asitti garuu mana achi na sirreessa. Araara godhi sin jedhaa ture. Rakkina maatii faana jirullee na sirreessa. Araara iyyuu godhi sin jedhee Waaqayyo. Araara godhi naan jedhee sirrii. Naan jettanii nan bilbilee fi namichichi bakka xumureen jira koottadee nan naqee hin araaramne jechuudha isaaf faanas. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadhaa yoo. Gooftaan gidduu isaaniitti hirmii kute. Galata fidaa fi Yesuusiif haaleluyyaa. Galanni isaaf haa ta'u.
shibbiruudhaaf hojii guddaa hojjete Waaqayyo. Ameen. Siifis hojii ajaa'ibaa siif hojjetu amma dabalee. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Dhuga baatii dinqiidha. Waaqayyo bara keessa naa eebbisu. Waggaa torba daa'imatu argatiin ta'anii gooftaatti amananii immoo suma yaamuu duubatti deebi'aa jedhaniini obsanii ta'anii isuma immoo Waaqayyo kenneefi utuma na yaalaan dhaqeen jechuudha. Isuma immoo itti dabaleetuun beekamin daa'ima ji'a torba garaatti argatanii galanni isaaf haa ta'u. Amii gooftaa akkasii hojjete kaname mana isaa keessa kan galadhu sin godhu makiyaa baataa mandeesse. Dhugaadha akkam godhee akkam gochuu danda'a. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf ijoollee akkam mee maqaa maal moggaastanii fi hamma jechuutti ga'e amma abbaan koo naa dawwalee ijarraa namoonni baay'een isa gargaaraa. Sirna gara dhufee si gaafanii jechuudha. Hin beeka waan ta'eef inni kan itti amane sun waan jiruuf sammuu isaa keessa inni waan jiruuf achiin malee hin danda'amu jedhee gatii yaadeefi maal jetteeni maqaa isaanii anis maqaan baasuuf hin qabaa naan jedhe. Ani maqaa namoota baay'eetu baase garuu ani maqaan ani filadhe tokko ishee durbaatiif Feenetiin jedheeni isa mucaatiin Guutuun jedheeni jedhan. Maal jechuudha maqaan akkanaa naan jedhe. Guutuu kan jedhu kun immoo maayinni naan jedhnaan Feenet Guutuu jechuudha hirruun barbaadu jedhee. Kanaaf Waaqayyo waan gurguddaa naa godhe baay'ee immoo mana kana ergan dhufee asii nan haarome bakka keessi koo nan haarome karaa hojii kootti nan haarome gara hafuura koo nan haarome. Kanaaf Waaqayyo sirriitti naaf galateeffadhaa isiniin jedha. Waaqayyo galateeffannaa fi Waaqayyo bara keessa naa eebbisu. Yeroon keenya deemtettiif inni irraa waan daqiiqaa tokko waan dubbattu qabdaa daqiiqaa tokkosti. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wanni dubbadhu asitti gaaf tokko seexanni hamaan narraa ba'e amma fayyaadha homtu na dhukkubu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Eessa keessa dhukkubaa ture dura? Mataanis na dhukkuba haaromsi na dhukkuba. Ishi. Bakka sinnaa kadhattanii amma booda bilisa sinnaan jettanii bilisaanii Waaqayyoof galannaa ta'u kanumaan galateeffadha. Haleluuyaa guddaa galateeffannaa. Hafuurri hamaatu na keessaa beetti na yaadadha hafuurri hamaa gooftaan natti hime ture harma ishee daa'ima kana hin guddifattu ture itti mormaa ture gooftaan harma ishee irraas bilisa baasee dhukkubsattee iddoo fagoon ga'ini sammuu ishee sin fayyee mana shibbiruuf hin hojjete Waaqayyo. Haleluuyaa. Waa'ee kanarratti wanni dubbachuu barbaadu namoonni baay'een biyya lafaa kanarra hoo jiraannu tuufuuzoo barbaanna. Anillee fayyuudhaafis rakkina hin jiru keessa ba'uufis dhugaa dubbachuuf taanaan manni Waaqayyo as bichaa miti jechuu barbaade miti hin jira jechayyuu kadhachuu dandeenya Waaqayyo jira jechayyuu karaarrallee bakka oollu hundumaayyuu nu faana jira. Ani fayyuudhaaf waan hin goone hin qabnu waan Waaqayyoon ittiin hin kadhanne hin qabu. Sagantoota baay'ee deemee hirmaadhee homaa hin danda'amne haga bakka numaan amantuma kana duukayyuu hin deemullee jechuu ga'eetan dhumarra abdii kutee zim jedhee jiraachuu tokkotti galee gaafa kana bakka kana waan dhufu garuu nan haarome kanarratti gabaabsee wanna tokko inni jechuu barbaadu dhugaan bakki jirtu bakka tuufuuzon jiruu fi bakka iyyanii miti bakka wacni baay'atu miti raajii Waaqayyo baay'ee sana eebbisu kara kanaan an ofii koo bichaaf odoo hin taane ofii kiyyaa'is immoo waan isaan duuka erga walitti dhufne as hojjenne keessatti waan baay'ee nama gammachiisu of eeggannoodhaan sodaadhaan ro'maan bakka waan tokko nan godhaayyuu yoon jedhe hamma dhiphachuutti ga'u wanna sanaayyuu isheen namarraa fudhatani. Inni kun immoo ani akka mataa kootti akkan hojii mana Waaqayyoof hojjedhu na kakaase dasna jedhee kanaaf mee isaanin yeroo tokko lafuma ol kaatanii oduu Waaqayyo sina eebbisu jettanii natti tola. Waaqayyo sina eebbisu. Waaqayyo sina eebbisu. Ayyaana isaa siniif haa baay'isu. Maaliif dhugumatti wanna nama gammaasitti taasise kana hunduma keessa baay'ee wanni itti gammade yoo jiraate tokkoof tokko nama boota baay'eedhaan walitti hin dhufna namoota baay'eedhaan waliin argina namoota baay'ee namoota hojii Waaqayyoo hojjetan namoota baay'eedhaan hidhatas goonee jiraachuu dandeenya bakka feene deemnee namoota baay'ee argina namootaan arge keessatti bara jireenya koo keessatti hamman kara gooftaa dhufe kanatti dur gaafa gara gooftaan dhufne beekamaadha kan badaa hojjetuunis badaadha jechuu ni dandeenya kan gaarii hojjetuunis badaadha jedhama gara gooftaa gaafa dhufnetti jechuudha amma garuu kara gooftaa dhufne namoota baay'ee namoota of kennanii Waaqayyoof hojjetan keessa tokko hin jedhe an akka mataa kootti ittiin qaana'u akka kootti namoonni biraa waan jedhan hin beeku waan ta'eef jechuudha kanaaf isaan inni sol baruudhaaf lafa kanattis dhufee eeggamuudhaaf tan gammadaa kana boodallee sin duuban jiraan jedhaarraa jedhaan. Waaqayyo si haa eebbisoodhaan dabalaati. Waaqayyo si haa eebbisu. Itti dabalaa gooftaan si haa eebbisoodhaani. Gooftaan si haa eebbisu. Haamilee guddaadhaan gaggeessaa iddoo isaaniitti. Haleluuyaa.